أشم 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 أي أشم ها شانكنا كبني سينما درو هلا ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وي 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 ها مالي جرتا 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 ها دبين جواتي و मैं शेर इनवाइट को दफा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अकब माली जिरतंबो शेयनी ना एगा लाइफ इन दुफा इसनिंजे मो इसनिंजे नने माल तुरफ इसनिंजे में अथीन अम्मा सिरर बाते रफु जिरतु हो यारती हमते माल तुरफ इसनिंजे नाय शेयनी ना एगी इसनिंजे नेबो अंगन अर्का कबड्डू वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बगन गान दफ्तन दिफीसनो इनवाइट शेयर गुडादा वलीद दबर सामे मेत्ति सेना वलीद दबर सारा وليد الدبرسة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويلكم إبا بغدوفتن أبوك ويغا غمچور راجرتني ورمو سباقو ديرا دلاني أركفون شما أولي غلاني Gaggo shamarran hawa mangutu wagano jiratan jirunu wangutu waboho sabaho dira dalani wagano gati khafaltan tika gudani matukhuni wallana refa khini awwala jira khini garga arra wabohanko wai ha أوكي مه بريا وبوليسو نمنهم نقبوا عارنو مبا أن كنابو دوزو بلسومو باتي نجاو بكا سيجلي بكا الجامعة بكا سيجلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو جالن درون دادو في أركا جالن درو وليم بالذكر ناتر الرنجيني ورحمة الله يا ربي نمجراني وعليكم السلام जालन दुरुंदानस कह सकते हैं क्या हो जालो वली नमस इन्हें शैतान वली देख गरा तो क्या हो कोई मस्कीन शेर गुड़ा वो बोंजे वो बो बिलिसुम्मा तहुगलन निसानी वही वो बो थेन्या वही वालेकुम सलाम टीम कब्रिचो वही टीम कब्रिचो Tim qabrichoo jechuun kun muka budaa tokko jira. Tim qabrichoo jedhanii warra dursa gaafa maqaa faarsee bulaa jiru kana hangaffite dursa warri approve godhee gartee tim qabrichoo kana jechuun gaafa duula dura booyyee rabbannee duula booyyee rabbannee bar jalaa olee galle dura ilma sheeyxaanticha rabbannee bar osoo sheeyxaanticha guddaan godhini gaafa sheeyxaanni dandamoota qabu sani yaaboo booyyee kana if jalaa kaasii nuti bar booyyeen guddaa nu iseedha sheeyxaana himachuu turre sigale yaaboo gurbaan kun nama si jala fitu jira abbaa gadaa si jala rashanu jira way maarree kana godhu jira yaaboo namicha shimallis ja'amu kana kaasii bu'aan inni sii qabu jiru jedhe bar nama seeneeti sigale idan sheeyxaana kadhachuu turre sigale شيطان الرجيم في فوديغا نما إدان شمالس ناقل جي خدو غويسا ديغا شمالس فون نياتا إن ديغا دوغاي شيطان دي نتوي كسب بينا بوليس غافسن تيم كبريچو خجوخن سينانيات اندغت سيغله تيم كبريچو خنا دابنيتي قبسو ارغرتي
akka namni hundirraa bookkisu kana kophaa teenya as baafne alhamdulillahi rabbil alamin barnuutiin kun nama addaati be mee isin invite godha share godha sigale invite godha share godha wabootan toogane ijoollee kinnaani dargaggoo shamarran wabootan way mee walii daddabarsaadha tiim qabrichoo gaafa san dhaabneeti gartee tiim qabrichoon kun tima gartee dhugaa dhaabbatu tima faayidaa ifiitiin dhaabbanne tima gartee hawaasa takka ummata jiddu galeessa godhatu sii gale soo jaala kiyya santu salaamtaa na gaafate sanii fi wa alaykum salaam jaala kiyya tiim qabrichoo jeeni sii gale warra faarsee bulaan maqaa juu kana guyyaa nan gaffidu chaabbaatti naadhae jechuudha sii gale so akasi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan duftan arra gammachuu qabna la gammachuu qabna gammachuun teenya tattifuuf rabbi haa godhu hoggi ijoolleen teenya alaaf keeysaa wal hubatte kubbaa jawween hoggi Ameerikaa fi Awurooppaa irraa achi dhiite marrishaan jalaa qabee marrachiisaan diinaa hoggi diina marrachiisu sii gale taayichoon ichi gartee sujuuda bu'ee hogii rabbi kadhatu way ziizo godhime waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh share godhaa walii daddabarsaadha sigale share godhaa walii dabarsaadha ayyee itti seenna amma irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yooyyaa obboleeyyan kiyyaa kan muslimaa kan kiristaanaa dursa baga gammaddan baga gammannee baga nagaa rabbiin wali nu deebisee rabbii wal nu garsiisee ilmaan jaalmarroo ilmaan taayyee dandaya ilmaan jaawar mahammad baga nagaa wal garree share godhaa isin sigale share godhaa diina garaa guba waliin gaggaya viidiyoo teenya silaawu dhageeffata shayxaanticharraa eegalee hanga shayxaantitti hundi isaaniin dhageeffatanii isin sheer gootaniituma bakka geessanii anamma sagantaa tiyyaan eegalaa jechuu akkuma beekamu mata sagantaan tiyya yeroo kamiyyuu haala yeroo jetti haala yeroo irratti maal milkooyne maal milkaa'uu dadhabne maal milkaa'uuf deemna maal ummata keenya abdachiifna ajenneeti gartee sirri keessa gabbuunee siyaasaa tana keessa bay nagaabo sigale alhamdulillahi rabbil alamin baga nagaan dhuftani hundi keessanuma mee welcome hundi keessanuu baga nagaan dhuftani obboleeyyan kiyya gaafa qabsoo tana dura jalqabnu ni beeytan isin hundinuu aboo namni hundi PP tahee maaliif hin galle sheekha maan dhiifne jettan ani waan takkaan jala mureesini namni abiyyi nu caalaatti lafee jiru taayyee dandayaa ni beeytan hangaasaa Ahmad Ibrahim ni beeytan sheekha abbutaa ni beeytan oromoo guutuu tanaan duydaa garaa taane jaawar maammakka wajji nyaannee dhuyneen duydaa garaa taane kaayyorra naman filannu jennee kaayyorra saahibummaa hin filannu jenneeti mee paartii tana ni milkeessina jennee obboleeyyan kiyya wallaahi baay'ata keenya baafne itti seenne jechuudha. Abiyyi Ahmadii wajji deemtee hin injifattu jalumaan sii mureessittiin yaa faarsee bulaa haaraa yaa mufattoota maqaa mufattoota iyyuu kana maxxansaa sirritti maqaan gaffideen mufattoota na dhageeffadha nuti dafqaan bultoonni wallahi dafqa keenya kana xurursinee baay'ata keenyatti baafnee abiyyi kana milkeessu qabna jennee warra gandaalizimii kaarraa bichuu hiyya jee asii gangalatu kayoo qabsoo oromoo maaltu jaare jetteen abiyyi jaare siinju hoogganaan dura ABO gadhaabe eenyu yoo jettee warra gandaalizimii ka iyyuu kana abiyyi siinjan hin beekan irraa sii gale kanarra laalina warra asii abbichuu koo juu kana irra laalina nuu jaare badiin teenya sii gale nurra laala sii gale warri arrana arrabsuku warrumaan angartee wali qaqqabee gaa isaanii hattirsaanyi fikri hattirsaanyi wallee jettu kana dhagee kana dhiisaati galaanoo yaa galaanoo ta jettu tana dhageeffadhaa jee afaan oromoo keessa kaayee fi dhageessisuu ture
irra laalinaara maaliif gandummaatu gartee lafa qabate gandummaa tana buqqisu jirraa jechuudha so abiyyi kan nutu wajjin milkaa'in namni abiyyi wajjin milkaa'u hin jiru abiyyi isaayyaas afwarqii dardaroota eeltiraa hiriirsee ficcisiisee wayyaanee akka mo'atu godhe wajjin milkaa'in abiyyi namni wajjin milkaa'u hin jiru abiyyi amaarri gartee nugusa muusee keenya jee jala hiriiree sigale muusee si godhanna jaanii ilmaan guutuutti fixanii tikraay wajji wal dhabanii warra amantii takka wajji qaban warra ollummaa wajji qabanii wajji wal dhabanii amaara akka godhe gartanii namni wajji milkaa'u hin jiru abiyyi tikree isa guddifte tikree dur kondoomii bituuf ture tikree dur gartee xirraafii isaanii arraabuu ture tikree jala deemee saana arraabuu ture tikree isa leenjifte tikree isa guddifatte tikree asiin isa geeyse abbaa isaa hunda namatti yaamee ifi maal godhuu danda'ame ichi talaan talsiise abiyyi namni isa jala deemee milkaa'u hin jiru na amanita wallahi arratti dhufuu baattu burutti dhufuu teessa akkuuf teessa shayxaana wajji nama milkaa'ee tabbabee takka rabbiin agarsiifne abiyyi ahmad gaafa namummaa qabu lolli inni moo'e viidiyoo tiyyatana keessaa murichi haadhu seenaadha lolli abiyyi ahmad eega dhalate moo'e lola wayyaanee qofa ichitti irraa dhumatti obboleeyyan kiyya irraa maayyin sanuu gama-gamaatti buunee iyyinee soomaleen itti dhuftee dirooyiniin arabaatti dhuftee isaayyaasitti dhufee warri muuxannoo qabu guutuun itti dhufeeti tarabbitti ana akka isa buleemi bar halkan kana hirribni nuun qabu nuti gaafa bildiqinnaasan wallaahi uzumaan hirriba arafuutiin akka nama edaanga halkan namichi shayxaana halkan manamaa lafa utaaleetumaan تلفون خيجنا جدار السوق يا جوجل أبي نجرا نجرا موميج منستيرا كإثيوبيا نيوما أبي عامة اللي توجي جوجل كنا نجي ريبتي أكسي وجرا كنيتي سيجله مو هو تريج مالي نمني تدور لجا فننجرو نما خيسابانه سبب سن نمني نجيبه فرّي نجيبه صاحبا نجيبني سيجله الدنيا غوتون أفجت تفهميان نقبت نما شيطان ديجرو جانيلا فأبو طافا يعني من نياتا خيسات نو أريهني خريو من سرقي خيسا نو أريه من تازيان من نيامو منجروها سيقل سو أكاسيتي وجرا كنيتي ربي توكيج وان نما لغاتاني ربي نموسي سيجج سيقل تربي تبر مال مونامي تيتي تربي ويواني أمريكا في خنوندي وياني نولججا جاني ربي هفور نديبس سيقل gaafa san maaliifin tana sii kaasee abboleessa ta'arrattiin sii dhufuute gaafa san gaafa akkasi lubbuun nu dhufte san yaadadhu abiyyi ahmad ummata keessa jaalala qaba bineensa gaangistara kana namarra jaaree gartee abbaa gadaarra shansiifne oromoon zarafsiifne dhiiga namaan dhuyisiifne tuullaadhaa wajjiin midhaan hin gubne battii urgeessaan ajjeefne sigale gartee dandamoota qabaa jechuudha. Ummanni bar aara wayyaan irraa qabu wal qabatee lukkuudhaa hanga lubbutti jennee maqaatti baafnee maqaa kana rabbinuma afaanumarra nuu kenne beektaa maqaa baasuun hin dhibdu. Sigale baankii fi taankii kan dura ji'aan akka ta'e wayii beektanii barruu sana oliin isinii darbaa sigale. Tanarra piippiin hundi mahimaa kattiin godhattu tan sigale. Gaafamiin jeni beektanii osoon abbichuu gaafa inni maallaqa jijjiiruun je guyyaa seenaan ambaru jechootaan juu hunda guyyaa wajjin qaba gaafa inni maallaqa jijjiiruun maal je abiyyi osoon taankii wayyaaneen firraa eeduu baankiin itti dhufeen je sigale lafa jirti mallee barruun sun fiduun danda'a isinilleen poostii gaafasii ta guyyaa maalla inni jijjiiree san na jala gaseentanii baraa wajji ilaaluu dandeessanii so abiyyi gartee lukkurraa hanga lubbutti jee ummanni gartee ilmoo fidee kenneefi re'ee tumaala isaa harkisee fidee wayyaanee tana dhukkee irraa haasiyanii fidanii fi sigale gartee gaafasuu lubbuun nu dhufee abiyyi immoo ummanni guutuu yaa rabbi karafetti hambisi yaa rabbi kana abbaa abaar fa'ana doonurraa jeesi
يا ربي نوتو وياني تمر قفيتي يا ربي توكيتش نوتو وياني بليسي يا ربي خينيا بديتين ياف كان بنينسا نفد كان عبار نفد كان فان أدو نفد كان أبا بوكس أبا إيغلوغو سيغلي نفد دي سيغلي يا ربي خي جيو من ربي تخدجو جرو سيغلي كان ديسي gaafa ummanni tumaaleysaa harkisee tumaaleysaa fi ilma wajji fidee lolchiifadhu kana qalii nyaachisi jedhee ummannitti fidu sanu ta'asitti wayyaanee kutaa takkaamuunii jechuudha. Arra kan waboon hidhate, kan fannoon hidhate, kan gartee TPLF hidhatee taa'u, kana gartee galaanoo jedhee mazmuuriin tokko afaan baneef ummanni keenya burjaajii keessa jira jechuudha. Arra laayifii tana wanni na dirqee akkaanan dhufu dalagaa haramuree andafqaan bulaadha. nama dafqee jiraatu sigalee mindaan naan kafalamu faarsee bulaa miti soo dalagaati yakharam muree wanni nan dhufee burjaajii tana keessaa ummata keenya baasuu fi jechuudha warreen na dhageeffatu tanaafi sheer godha sagalee tana waliin gaa isiniin jechaa jira. PP'n propagaandaa haaraya banuu deemti obboleeyyan kiyya gurra kee dhageeffadhu waan hin arrasi injuu borutti dhufuuf teessa. PP'n akka nuti immoo injifannoo fannoo tana hafarsinu feeti. Akka kunoo fannoon dhuftee bar amaarrisi deebuu deemaa warri ka'abaa wal tahee si dhufu jira. Akka fedhellee haa ta'u mootummaa kee kana kan qabsooteetiin fidde kana gartee abiyyi hamaa ta'uu dandayaa badii qabaachuu dandayaa shimallis badii qabaachuu dandayaa sigalee. mootummaa dhiiga keetiin fidde kana kunoo amaarris irraa fudhatuu deemaa jedhanii ololo akkasii banuu deemanii jechuudha. Wa Oromootiyya if eeggadhu. If eeggadhu. Maaliif fannoo hafarsuun barbaachisa? Fannoo hafarsuun nun barbaachisu nuti. Anammad peejii kiyya jala gasseen ilaale fannoo guyyaa tokkicha akkamiin nama miidiyaa gabaasa ichi boota. Wabootiyyaan gabaasuu jira jechuudha. Oromoo abdii dhorkuu deeman akka ummanni kun amaarri nu dhufurra warri dheengadda nu gabroonfate TPLF nu dhufurra isa kanaa wajji dhaabbanna je'ee akka ummanni keenya gartee burjaajii keessa galuuf tana sirri dalagu jiranii jechuudha waan fannoo tana facaasu jiranii jechuudha. Obboleeyyan kiyya fannoo ka ijaarrate isa jaalannee jibbinee fannoo ka ijaarrate isa. Osoo inni ijaarrachuu baate fannoo haga arraa sigale haga arraa paarlamaan Itoophiyaa waboo fi TPLF shorar keessa jee lallabe TPLF irraa illee kaase waborraa kaasuu didee beekadha. Diinni isaa guddaan waboodha jechuudha. Diinni isaa guddaan Oromoodha jechuudha. Diinni isaa guddaan waraana bilisummaa Oromooti Oromummaadha jechuudha. Sirna kana sigale. Kan nuti raasuu jiru sirna. So wanni sirni kun fannoo if ijaarrate tana gartee Oromoon sodaachisuu barbaaduuf sigale akka waan gartee isa malee namni filannoon qabneeti. Filannoon qabnu adda amaariin dhufu isa jala hiriirra jechisiisuuf hey Oromoo dammaqi if eeggadhu. If eeggadhu. Arraati wobo qabda. Waraana hidhatee kiiloomeetira 80 kiiloomeetira 40 kiiloomeetira 20 sulultaa keessa buraayyuu keessa laga xaafoo keessa laga daadhii keessa warra garagaggalu jiru qabda. Ozoo kun jiru yoo Finfinnee namni dhufee kontirool godhee maquma wabootu wanni dhooyinuuf hin jirtu. Dhugaan siimaan dhageeffatu. An qophii waboo guututti hin quba qabaa jechuudha. Waboon amma loluu hin barbaachisu. Namoonni baay'een maal jedha waboon maal lollee waboon akka wayyaanee gartee fannoon boojii jiru kana ammaan boojine obboleessoo waboon loluu hin qabu maal godha abbaa fi ilminuu humna waliif fixachuu jiranii abbaa fi ilminuu wal daakaa jiranii fannoon ta'abiyyiiti isaa jaarrate abbaa fi ilmaa wal dha'u jira jechuudha. Abbaa fi ilminuu wallaafisu jira waboon tokkicha laa hoggii isaa lubbuu wal keessaa baasan tokkicha lubbuun keessatti hafte
eezitti ciib godhee 4 kiiloo isaa ol seenaa jechuudha. Finfinnee handhurobbaa isaa sigale. Yoo namni noordirraa ka'ee osoo goboon as taa'uu Finfinnee handhurobbaa isaa seene tun adiiroo du'atee nyaaturra jiraan siin jedhu. Dhugaan sii himan. Arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha. Alhamdulillah. Sigale. Arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha. Arra waraana fakkeessuu waraana gartee tarkaanfii cululuqaa kan maqaa ozoon hin taane kan dhugaa kan viidiyoo laaltee isaanii loluchii viidiyoo hoggii lola eegaltan viidiyoo naa banaa jetteen ustee teesse teknooloojiin daawwatu. Sigale. Tarkaanfii amma viidiyoo namatti sufa viidiyoo bara dabreeti viidiyoo barritti dabre viidiyoo bara meeqaati jedhamaa meedan walii waboo keessaa qunnamtii yoo qabaate hoggii lola eegalu daarektii viidiyoo irra siiqaa daarektii irra siiqaa maayif rakkifta qunnamtii qabdaa dawwalii gaafa qunnamtii qabda daarektii si garsiisaa bilziqinna hataawaa jechuudha. So saniifu akka Oromoon gartee abdii dhabdee ay amaarri nu dhufurra gartee mootummaa kana jala hiriiruu qabna jechuu fi waa'ee fannoo tan ol kaasanii hafarsuu barbaadanii jechuudha. Garuu fannoo caalaa ka isaan miidhu jiru waboodha siif hima. Maaliin isaan miidhu jira jiina gaafadhu. Transportation Oromiyaa keessa deemu sa'a 12 ichi sossoo hin danda'u. Namni gartee akka fedhetti kaadireef kaabineen isaa gartee ganda keessa facaatee nama gabroomsuuf dadhabdee jirti. Kaabineef kaadireen isaa akka feetetti biyya keessa facaatee gibira guuruu dadhabdee jirti. Naannoo Abaararraa duraanuu gibira harkachaa jiru. Qabadhu waan hin ansiinyu. Naannoo Tigraayirraa gibira harkachaa jiru. Affaarirraa gibira harkachaa jiru. Namni inni xiix godhee gibirarraa guurachuu jiru naannoo Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa keessa woboon sossoohuu dhorkee jechuudha. Kanaafuu wobootu irra miidhaa jiraa siin jedhu. Maallaqa wayiin bitu kana dhabaa jira. Namni jalaa deemaa jira. Namni yaa Rabbi kam taana jechaa jira. Sirni kun gartee sirna hororoqe. Hoggii mootummaan tokko jige diigame hoggii namni siinjuu mootummaan kun onuma jiraame abiyyi ganda keessa deemetuma hokkoflaamii jaa hokkofleen gowwaan kiyya hawmaan beeyne sigale. Abiyyi hoggii istireesii maraachite anamma dura waan takka isiniin jedhe takkaa jechi haxaawa takka ji sigale takkaa jimma dhaqaa lama ji takkaa warra kibbaa dhaqaan siin jedhe arra eessi jira guraagee jira. Kheenii Aciyaa dhufeeti guraagee dhaqee warra kibbaa bira jira. Guyyaa abiyyi muddame albaatii kofoo guutee wanni beektuun takkaa jechi haxaawa takkaa jimma dhaqa takkaa warra kara kibbaa kanachi deemaa jechuudha. Maaliif bakka istireesii itti bahuutu ichi jechuudha. Bakka istireesii itti bahuutu achi jechuudha. Saniifuu wabo fannoo caalaa kamiidhaa jiru fannoo caalaa karakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Tana gartee dhuguma jirtu walitti himnaa jechuudha jala murree. Waan wal dho'isinu waan wal sossoofnu jirtu. Namni tokko yoo galiin harkanne yoo gartee waan waraana kana ittiin sochoosuun harkanne bu'aan inni qabu hin jiru. Kana bu'aa kana ka jalaa laamsheessaa jiru. Kagartee loojistikii inni Oromiyaa irraa harkatu kana kagartee maddasaa goggoysaa jiru waraana bilisummaa Oromoo kanaa jechuudha. Tanaafuu kanaatu irra miidhaa jira jechuudha. Amma namoonni gariin waraana Amaarri boojiyee makkalaakee Amaarri boojiyee maal Amaarri boojiyee kana malee injiseetti ol yaasa sigalee ilmaa walaa hollaa dila rabbiin lafa guute kana amma leenjiseetti ol yaasa kun dhimma isaatiin. Isa sirri miidhu jiru. Mootummaa tokko abbaa irree tokko bakki dha'uu qabdu bakka diinaggeeti. Diinaggee isaa kalaamsheessaa jiru. Loojistikii isaa kajalaa zeeruu deebisaa jiru. Waboodhaa jechuudha. Waboodhaa jechuudha. Oromiyaa keessatti hudha qabee jira jechuudha. Hudha qabee jira jechuudha. Saniifuu Oromoon
wanni gartee gubbaa kibbarraa nu dhufu jira. Warri noorzii waltee, warri maarree waltee, warri miixiqqishoo waltee jettanii wanni yaada gootanii waswaastaniif hin jirtu jechuudha. Yoo waltaa hanoo ka waltaasise illiitota isaaniiti. Ka waltaasise warra hayyoota isaaniiti. Nuti akka waliin taane hayyoonni keenya dura buutonni keenya gatii kafalanii Tanzaaniyaa hunda dhaqan lubbuu qabsiisanii. Hayyuun keenya Taayyee Danda'a araaramuu qabdan ka araaraman barbaanne isin je'eeti du'a firra murteessee kan silaachitti adda facaasuu danda'a. Ilmaan isaa hunda akka gartan sanitti alagga facaasanii ilmaan wajji nama paartii tana gadhaabe gatii nageenyaa Oromoon kafalte keessattuu hayyoonni Oromoo gatii nageenyaaf kafale namtu kun kafallee jechuudha. Gatii tokkummaaf kafale hin kafallee jechuudha. Tokkummaa irra warri Shaabiyaa fi warri Wayyaanee waltaan kana dursa eenyu eegale Jawaar Mammaaffaa eegale jechuudha. Dhugaa walii kaayaa Jawaar jibbuu dandeessa mormuu dandeessa. Dhugaa inni qabu lafa kaayee akkamitti eegale jiina gaafatu gaaddisa tokkummaa Oromoo jeen eegale. Oromoon rakkoo isii ala baasuu hin qabdu yoo wal arrabsinees yoo wal qeeynees yoo wal jajjabeessinees dursa gaaddisa Oromoo kana jalatti sigale ijaaramuu qabna kaje gaaddisa Oromoo kan san ka diige eenyu Abiy sigale. Lammaa Magarsaa kagartee Itoophiyaa suusnoo jee Amaara gaqqabe sabaa sablammii gaqqabe gartee gooftaan keenya uummata kaje zeeroon baay'isee biyya alatti kunommaa Awurooppaa keessa oofu eenyu Abiy Ahmed. Battee urgeessaa nageenya haa bu'u, nageenya haa dursu, lolli haa dhaabbatu, afaan qawwee lafa gataa deebu jee qawween hidhee qawwee mataatti qabee fuudhee harka hudduu duubatti hidhee akka bineensatti ajjeesee hadii irra darbee Abiy Ahmed jechuudha. Abbootii gadaa tara gartee nuti warra gadaati malee warra siyaasaati miti. Siyaasaa keessan gallu, siyaasaan teessan nun galchu. Lakkii nuti gadaa keenya geggeeffannaa jettee gartee ta gadaa isirra ciccite abbootii gadaa karrayyuu ka gartee rashansiisee isaa jechuudha. Sigale. Okay. Ummanni Oromoo akka feete ta'e nuti hifanne hayyee nu bulchi nu dhiitii nu bulchi nagaa nu kenni jedhanii ummanni ijoollee waboo tana ifi qabuu didee ilmaan isaanii firraachi dhiibee sigale shanee hunda jennee maqaatti baafnee ummata gartee ijoollee isifii firraachi dhiibee isaa diinni jaarrate fi qabe. Kagartee hattuu fi sagaggaaltuu akka isaarra jaare ilmaan barandaa fuudhee aangorra kaa'e sigale. Sheekotii fuudhee sheekotii manzaraatanii anjuu tana fuudhee durgootti darbee sigale. Sheeka ummataa dubbatu hunda hidhatti ol darbee aktiivistii ummataa dubbatu qeensii ummataa dubbatu warra sagalee ummataa ta'u hunda fuudhee sigale kagartee hidhannaqe. Abiy Ahmed jechuudha. So tokkummaa Oromoo hadii ga'een. Waalaikum salaam intalaazir. Sigale. Mee tokkummaa Oromoo hadii akka Oromoon tokkon taane barbaadu jiru eenyu? Jawaar Mahammadi, Marroo Dirribaati, Taayyee Danda'aati, Sheek Abbutaati, meenaayin. Amma dheengadde irricharra maaltu ta'e? Deeninnatii fuudhanii huccuu aadaa shawaa tanatti naqanii akka waan ummanni shawaa qeeroo wallaggarraa dhuftetti tarkaanfii fudhate wallaggi maal as keessaa gooti jedhanii ijoollee wallaggaa tumsiisan. Tokkummaa Oromoo akka inni itti diigu jiru gartaate. Deeninatiidha waan san ka godhe. Qeeroon shawaa tasan gootu hin jirtu. Bee magan. Oromoon arraa miti arra kan gartee teknooloojiin harka nama galtee sigalee namni as taa'ee aambotti as taa'ee cinaassanitti wal dubbisu dhiisi sigalee gaafa gartee abbootiin teenya waraqaadhaan dhaamsa walii geessitu tokkum jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf itti gallakkisee Taaddasaa Birruu dhufee jechuudha.
kan taaddasaa birruu sun diimamoo gurraachamoo furdamoo qallaa addan beeyin taaddasaa birruu ilmi birruu kun ilma oromooti jechuu gurraan dhagee kan isa kanaa hin beeyne bara yoo bira dhaabbatee hin beeyne oromummaa sanii jecha amanee kayoo taaddasaan kunillee fuudhee mataa keessa dha'e hin beeyne achi harargarraa ka'ee barbaadee shawatti itti dhufee jechuudha finfinneetti itti dhufee jechuudha. Hin ariine ilma muslimaati an kiristaanaa deemnarraa jeen ariine simbee qubasaatu jeen ariine taaddasaan suni fuudheeffis simatee sinqii godheefi geggeessee jechuudha. Baharootumsaa fuudheeffi qabee sinqii godhee geggeesseefi jechuudha. So abbootiin teenya gaafasuu wal barbaaduu turanii jechuudha. Arra kan naafi ati tafarraa fi kabbadaa fi maammadii fi abdallaa fi kadijaa fi tigisti gartee telefoonaa fi gartee viidiyoodhaan waliin haasawanii waliin taphachaa oolan kana dhiisi. Sigale gaafa bara dukkanaa sanuu tokkummaan Oromoon diigamne. So sirni kun diina Oromoo guddaa ta'uu dursa sabboonummaa dhawwee eegale. Akkam jee sabboonummaan ta Oromoo xiqqeessite. Sigale seenaan Oromoo seenaa qeenxeedha. Seenaa jijjiiru maal nu barreessu seenaa Minilikii seenaa sirriiti gaa. Memma isaa waaqoo guutuu faarsu gartanii jaarrabbaa gadaa taaddasaa birruu dubbatu qabsaa'ota kana hin dubbatanii jechuudha. Kan isaan dubbatan maarree garbaabaa miixirqishoo warra waraana Minilik jeneraalota Minilik garteen aduwaa faa kalole Oromoo jeneraalota nam sagali siin jaasiigale. Mee jeneraalota namaa ajajee lolchiifata warra siyaasaan lolchiifata ka siyaasaa hogganu eenyu Minilikii mi osoon hin beeyne sigale gabayyoo maarree miixirqishoo miilliyyoo jettee gartee waraana Minilik faarsu jirta jechuudha. Asii Minilik arrabsita asii waraana Minilik faarsita jechuudha. Seenaan inni seenaa Oromooti je'ee sii kaayuu deemu sigale seenaan inni seenaa Oromooti tana fudhadhu seenaa biyya jaartu je'ee sii kaayuu deemu seenaa gartee gita bittoota seenaa nafxanyootaa dursan gartee sani gartee seenaa Oromooti seenaan tee biyya diidii harmamuudhaan aanolee biyya diidii calii calanqoo biyya diigaa seenaa qeenxeedha. Kana ilma kiyya jettee jala teessa jechuudha. Nama akkana si tuffatu nama akkana gadi si ilaalu ati gartee jala teessee waa gabbartaa jechuudha. So nama qixa kana seenaa kee tuffatu nama qixa kanatti gartee seenaa biroota Minilik tanatti balaaleeffattu sun sirra dhaabuu deemu ilma kiyya jettee wanni ati si wajji shaashaa jettuuf hin jirtu wabootee jabeeffadhu adeemu. Warra sitti amanu warra eenyummaa kee ijoollee ihi jettee ati dhalte kaayyoo ati ganama irratti wareegamtee elemuu qilxuu xiyyitii itti dha'e xiyyitii qawwee elemuu qilxuu dha'e kanarra marroon dha'u jiru. Kaataa elemuu dura harkisisan gartee sani kaataan har'a marroo dirribaa harkisuu jiru. Garaagarummaan takka jirtu. Isaan gartee dhaloota walirra xiqqaa fi wal booda diiminaa gurraachaa wal dhabuu danda'an malee dhiigummaa fi kaayyoon isaanii sani. Namni sin beekne sin madaaliin jette Oromoon yeroo hunda. Abiyyi Oromoon beeku Oromoo madaaluu hin danda'u. So uummanni Oromoo abdii waboo isarratti horachuu qaba. Fannoon dhuftee dhiiftee dhimma isaatii miti. Fannoon Finfinnee dhuftu kanaa booda hin jirtu. Kanaa booda Oromiyaa kontirool godhu abadan waboon osoo hin jirtu Jaawar osoo hin jiru osoon Taayyeen jiru osoon hayyootni gurguddaan kun jiru Oromiyaa namni qabatu tokko hin jiru. Oromootiyya dammaqi. Dammaqi. Wanni ati gatiif qabdee if quucarsitee maarreen na dhufe miixirqishoon na dhufe ati Oromoo saba guddaa kana hooqqoon sodaachisanii. Bar Oromoon uummata gartee amata afurozoon hin ga'e wayyaanee hanga funyaanitti hidhattisan. Wayyaanee diinagdeen isii siyaasaan isii dippiloomaasiin isii wanni isii hundi waraanni isii nageenyi isii hundi samirratti hagaa irraa namni itti gaabbu jiru osoo san firraa kaasuu baanne osoo san dhageeffanne gafuusaniin nu qabe jee namni hundi itti gaabbu jiru san osoon yeroo amata afurin ga'in zeeroodhaan baay'isee qochiisee bara. Maal sodaatta?
maaltu sin dhufu yoo abiyyi kun ka'e meenyu keeysanii jedha gaafa wayyaaneettis akkasuma jechuu tura yoo mallas ka'e meenyu qophaa eenyuun lafa jira jedha adeero namni biyya bulchu guutee jira namni biyya bulchu guutee jira biyya bulchuu tana waan guddaa seete biyya bulchuun tun bakka oomu guddaa hoggiimma Itoophiyaa tana nama akka abiyyi keessa guddate maal keessa guddate maal keessa guddate kadhaa keessa ture riidiyoon deddeemuu ture moo siyaasa mee siyaasuma abiyyi Itoophiyaa dhufa keessa dhaqinaa hin jirtu jechuudha hin jirtu ichi dhaynaan namni hundi sheekha miraaba ol seennaan namni hundi sheekha adeero Allahu akbar fedhu faatihaa naasee salaachisu fedhu qulwallaa naasee salaachisu fedhu haamiimiin haasee salaachisu ati miraaba ol seennaan imaamaa jechuudha hay gaafa wayyaaneettis akkanuma jechuu turan soo Oromoon wanni kan gartee ilma hararratti ilma miixirratti gartee abdii horattee yoo inni kute maaltu nu bulcha yoo inni kute eenyuun nu bulcha ja'anii gartee mataa gara if galchaniif si gale hin jiru jechuu adeero yoo abiyyi kute ifiifuu biyyaa tololsiifin Oromoon gartee biyya tana ziggootee mootummaa ce'umsaa jaarratanii ziggodhanii sabaa sablammii wajji wallaahi namni kun Oromumaa jettee hanga ati ajaa'ibtu hayyoonni dheengadda wayyaanee akkasitti siistamatti baasee wayyaanee xaaqataa yaase sun hundi bar xaaqataa yaa'ee fi hayyoonni sun hundi yoom carraa argate carraa biyya tajaajilu carraa biyya bulchuu yoom argate mee yoom argate so Oromoon wanni yoo kun ka'e mee maaltu dhufa yoo kun ka'e Oromoo dhumatti wanni ja'amu jirtu jechuudha. Akka sirni kun Oromoo bakka hin buune hayyoonni keenya hoogganoonni keenya addunyaa fi sabaa sablammii fi ollaa biyya sanillee barsiisaa jiranii jechuudha. Haga amma barsiisaa jiranii jechuudha. Sigalee. Kanaaf sirraa eegu maali? Tokkummaa keenya jabeeffachuu qofa. Wal dhageeffachuu qofa. Wal jala deemuu qofa. Injifannoon marroon fide injifannoo ta'eeti. Injifannoon Jawaar Mohaammed fide injifannoo ta'eeti. Kana jala murtee wanni isaan gartee haga ammaa dura wayyaan wanti sareen tun itti daldaluu turte marroo yoo aangoo qabate Jawaarii dhumatte bakka warri Jawaar deeggaru girrichaa. Warri marroo deeggaruus Jawaar maali mitirqishoo kun Itoophiyaanisti kana OPDO guddifate mintiq olola oofa girrijaan sigale amma san hundaa'u haqanii jiran hayyoonni keenya nulleen guddannee akka hayyoonni keenya sammuun guddatanii tana hunda bira kutanitti nulleen sammuun guddannee tana bira kutuu qabna jechuudha leeso kokkolo tana matarraa naannifannee lafa gadhiisu qabna abbaan fedhe yoo Jawaarichi taa'e ati yaada laalu qabda malee namachi taa'e laalu qabda ani Gabratsiyoon dhufeechi taa'ee yoo nagaa buusee yaanni inni deemuun federaalizimii dhugaa lafan gannaa dhaabe isaa turra naa jira jechuudha. Isaa turra wayyaa jechuudha. Kan ati deeggaruu qabdu yaada malee namootaa miti jechuudha. Sigale yaada malee namootaa miti jechuudha. Saniifuu ummanni keenya sirni bilziqinnaa beemagan jechuudha. Amma maal godhuu deeman biyya pirezidaanshaalii godhuu deema jechuudha. Tan amma duroota longi taa'ime isiniif baandirallee jijjiiruuf deema pirezidaanshaalii godhuuf deema nugusa gartee amma waan naannoo jedhanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa pirezidaantii maal namicha booyyee Shimallis jedhan kana hunda aangoo isaanii zeeroo godheeti harkatti deebisuu deema jechuudha. Haganumaa fi naafe marii biyyoolessaa daayilogii maarree miitirqishoo jee waan hin taane hunda wal ijaaree qiyaamaa wanni inni kaa'ee deemuuf isuma pirezidaantii godhuuf wanni girgiriin tun hundi taatee fi qiyaamaan tun hundi nu qabattee way marii biyyoolessaa dhufu jira way maarree dhufu jira jedhanii wanni gartee qiyaamaan nu qabatteef isuma pirezidaantii godhu. Sigale isuma pirezidaantii godhu. Faayidaan Oromoon irraa argattu takka hin jiru. Oromiyaa diigee bittimsuudhaaf qophaa'ee jira. Amma fannoo woboo fi girgirii gartee keeysoo isaatii isa qabatte tanaa taakkoo jala kaa'e malee
Oromiyaa waan jantanatti dhiigaa fi lafeetti cabsitee saraarratte kana sigalee diiguudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Oromoo yoo if dhaqqabuu baate, Oromoo yoo namicha kana dha'ee ofirraa kaasuu baate, salphina kana hin jaamne keessa galu. Dabarsi wallaahi yoo namicha kana wajji isin guutuun hiriirtan, anarraa eegali nu guutuun hiriir. Sigalee namicha kana tursiisuu hin dandeessu. Dhugaan siima. Ummanni Tigraay guututti jala hiriireeti. Osoo ajjeesanii, osoo hidhanii, osoo saamanii, lakkii ilmaan keenyaa biyya bulchuu jira jedhanii ciniinnatanii mootummaa Tigraay jala osoo dhaabbataniiti waan isaan mudate argitan. Siyaasaan si harkaa hunnaan, dippiloomaasiin si harkaa hunnaan, diinagdeen si harkaa hunnaan, namni gartee si jibbinaan, ummanni si dura dammaqee deemnaan dhumatti. Amma namichi kun koriidarii baadiyyaa jee mana tokko jaareeti. Meelaa qaanii. Meelaa libbuleeyyan kiyya qaanii tana mee rabbisota addulaale. Koriidarii tokko jaareeti koriidarii baadiyyaa jee mana tokko jaareechi dhaabbata. Itoophiyaa guutuu tanaan madaaluudha. Sigale. Namichi fayyaa mitii yookiin uummanni nuunjuu lakkii fayyaa jennee mormuutu. Hujiin isaatu isa ibsaa jirti jechuudha. Inni kun fayyamoo fayyaa miti hujiin isaatu isa ibsaa jirti jechuudha. Nuti hedduu inni kun fayyamoo fayyaa miti ibsurrattuu yeroo gubuun nun barbaachisu jechuudha. Nun barbaachisu jechuudha. Oromoon tiyya arra woboo qabda, arra hayyuu qabda, arra warra siyaasaa geggeessuu qabda. Mee alhamdulillaahi waan qabdu tana firra beeki, waan qabdu tana jala hiriiri. Waan qabdu tana amanfadhu, dhageeffadhu sigale. Arra baatii jaahan yeroon guunne jaawar kun duruu mootummaa tana xalafee akkana shoororkeessu jira. Faraqataan mindaanii dabalchiifne jechuu jira. Faraqataan maarreeni goone jechuu jira. Faraqataan miitirkishoo goone jechuu jira. Ajandaa jijjiiruuf wanni abiyyiin goone hin jiru laaltanii gartan. Faraqataan laga diima jira. Faraqataan udduu diimtu jira. Faraqataan maarree diima jira. Faraqataan abbaay jira. Faraqataan miitirkishoo jira sigale. Kana hunda wanni maraatee waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee wanni inni akkana shakaru jiruuf akkamittiin ajandaa kana jijjiiraaf maraachuu jira jechuudha. Jijjiiruu ni danda'a abadan. Akkan jijjiirre gaddaabne jechuudha. Akkan jijjiiramne gaddaabne jechuudha. Mee uummanni Itoophiyaa ganaa hiyyummaa matarraan naanneeffatee abbaa eegee eebbifatee jedhe. Mee hiyyummaan si deemaa jirti moo sirraachi deemaa jirti uummata biyyaa gaafa. Warri biyya nagaya dhorku eegala inni abbaa eebbifame booda abdii muratanii ganaa gartee namni biyya nagaya dhorku hin jiruu je. Haya. Mee kunoo layni abbaa eebbifame amma Itoophiyaa keessa nagaya jira. Saniifu kaadireef kaabineen amma guyyaa dheeraa qotee bulaa dachee akaafaa oole kana rondi jettee halkan qabbana keessa dhaabaa bulti. Ifii duburaa wajji mana galtee qamaa bulti jechuudha. Sigale saniifu obboleeyyan kiyya dammaqaa wal dhageeffadhaa wal jalayaa itti aansuudha. Tamaayyee warri ambulaansii oofan waraanaan deddeebisaa jiran. Waraanaan deddeebisaa jiran. Ifi eeggadha. Booda gaafa oboon ambulaansii irratti tarkaanfii fudhate way ambulaansii uummataan deemtu way ambulaansii uummataa miskiinaan deemtu kunoo kana godhan jettanii ka booda boohuun teenye if eeggadha. Keessattuu namichi baddee isaa ambulaansii ooftu sun faan ibbeeta. Ambulaansiin isaa shunkurtaa kaabinee bitti jedhama. Osoo uummanni gartee boohu jiru iyyuu jiru deeysuun ciniinfachaa jirtuuti inni itti gadi lakkisee waalaikum salaam boonii gana gaan dhufte. Ambulaansiin isaa itti gad lakkiftee barattoota yuunivarsiitiirraa barattoota qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii seenan walitti qabanii buleeyyan kiyya dhagaa. Walitti qabaniiti ambulaansii tanaan makiinaa biroo yoo goone waboon nu harka dhawajanii ambulaansiidhaan ambulaansii waboo waydoo itire
ambulaansii tanaan ijoollee yuunivarsiitii irraa funaananii bakka isin mana kireeffatte irraa funaananii bishooftutti walitti qabsiisu jiranii. Bishooftu walitti qabsiisu jiranii. Warri ambulaansii ooftan please rabbi sodaadhaa if eeggadhaa. Guyyaan kun ni dabra. Guyyaa wayyaaneetiin numa dabre. Guyyaa nabiyyiitiis numa dabra. Yoo arra toltuu dalaydees boru toltumaan jiraatta. Yoo arra ummata keemiitees boru gartee seenaa fi seerrilleen si gaafata. Warri ambulaansii ooftanii imma waraana deddeebisu jirta. Warri ijoollee gartee yuunivarsiitii irraa ambulaansiin guurtanii bakka iddoo leenjii guuraa jirta. If eeggadhaa. Gaafa waboon tarkaanfii fudhate ambulaansii irra tarkaanfiin fudhatamtee akkan dhageenye. Akkan dhageenye. Dhugaan isin hima. Jaluma mureetiin isin hima. Joon ummanni keenyaas afaan keessan qabattaniin taa'ina. Mootummaan hororoqee du'e. Joolleen teenya tan amma dura guurtan eeysi jirtii gaafadha. Du'een awwaallanne. Du'ee boonyeen awwaallanne. Madaa'ee nu galchitanii wallaannanne. Jiraatee silkiin hin dubbifne. Mee ilmi keenya intalti teenya jirtuun nu biraa fuutan eeysi jirtii gaafadha. Namichi kun nama ilma namaatii dhimmamuu miti. Warra madaa'ee kaan fuudhaniiti laga gannaqu jiran. Warra harkirraa cite. Warra ija dhabe tajaajilan kennaniif. Manni haakimaan jiru. Silaa waraanni biyyattii ka ija dhabee jira, ka miila dhabee jira, ka harka dhabee jira. Tajaajila harkachuu qaba. Inni irraan kaayyannee jechuudha. Sigala. Maaliif? Aan piroodaktii uummata gartee seeraan ala dhalate kana jeeti waan Oromoo tuffatuuf keessattuu Harargee, Jimmaa, Arsii, Baale akka qashaa kanatti naannoo Amaaratti xaragu jiranii jechuudha. Xaragamu jirti jechuudha. Waraana cal jettanii afaan qabattanii duutan jiruun duura seenaa dalaydanii yoo duutan irra wayya. Ilmaan keenya kan amma duraa eeysa keeysan jaa gaafadha. Joollee bara dabre isinit kennine mee jecha. Joollee xayyaara ooftan paayileetii taatan Biraanuu Juulaa taatan Maarree Fiildi Marshaal taatan jedhaniiti itti shawwadanii fuudhanii fannoo dura geessanii mataa adda facaayisiisan. Sigale. Ichi fannoon fanniftee hambiftii jechuudha. Joollee amma dura guurtan eeysa keeysanii gaafadha. Milishaa gandaa ka isin keeysa deemee ilmaan keeysan isin harkaa guuruuf irraa dhoorka. Ummanni yoo dide malee waa takka. Yoo fincile malee waa takka. Gaafachuun mirga keeti. Mirga uumamaan rabbi siiqan. Intalti tiyyamee, gurbaan kiyyamee, firri kiyya kadheen gaddaa sii kutemee, kanarra ka biroo dhuftanii na gaafattan. Yoo du'e haataaziyaa ta'e isinitti himani raamata kadhattaniif. Yoo duute haataa isinitti himani raamata kadhattaniif. Yoo madooyte haa isinii fidanii ni wallaannattan. Yoo jiraattanii dubbiftanii jechuudha. Saniifuu afaanumaan ustanii way sagalee nuutaa sagalee tana hoggii taane lafaa kaatanii hujii jijjiiruu qabdanii jechuudha waan nuti sagalee taane. Sigale. Amma kunoo waboon seenee makiinaa joollee feetee deemtu dhoorkinaan ambulaansiidhaan guuru jiran joollee. Sigale. Ambulaansiin guuru jiran obboleeyyan kiyya. Ilmaa fi intala iyyisiisaa ambulaansiidhaan fuudhanii dirree leenjii geessaniitti abbaammoo kaadireef kaabinee eegijanii halkan guutuu rondii qabbana keessa manguddoo akaafaa oolte. Miila alaa gara jabeenya uummata sirna PP kana. Inni fi asii dhalarra ciqilfatee manaaqama qotee bulaan dachee akaafaa oolee hurkaan kun irraa bu'aa oole. Hiraataan nyaadhaa yaa ilma kiyya naa dhaabbu jee hiraata hoggii quba tuute. Rondi jedhanii kararra dhaabaa bulan. Aboo maaleeyita? Shaneen eeguu jira bara jaarsi kun. Shanee sanuu waddan beeku. Sanuu baru jaruma inni shanee juun kanaa gaafatee miskiina jedhaniituma bira kutan sigale. Indoo itti waraanni bilisummaa oromoo. Sigale.
ifiinni gartee dhalaa fi kanaa wajji gartee shiishaa fi kanaan injooy godhaa jechuu mana taa'e. Qotee bulaan guyyaa dheeraa akaafaa ooleeti. Dawwalaa gaafadhaa ganda keessan. Qotee bulaan guyyaa dheeraa dachee akaafaa ooleeti. Kaddu'e kanaan dhufee halkan isaan eegaa bulaa jechuudha. Yoo isaan hin eegne maallaqa warra eeguu kafaluu qabda jechuudha. Sigalee. Saniifuu ummanni keenya afaan qabataniituma gartee osoon sirna kana jalan teenye sirna kana gartee rakkina inni irraan gahaa jiru gaafadha. Amma ummata keenya baalee riiraa akkam godhan. Dachii masnoo isinii kenninaa meelaala hijiba piipii tana. Dachii masnoo isinii kenninaa asii maal gootan jedhanii fuudhanii dachii namni qotate. Dachii namni tiraan qotate irra geessanii dachii namaa qubsiisan. Warri dachii saniitis ni dhumna malee dachii teenyaan qotattan jedhanii amma waliin naqanii jechuudha. An amma duraan isinii himi. Tokkummaa keessanii diiguu yaa'anii. Akka isin gartee walirra malee isaanirratti hin duulle akka isin fuula keessa walirra malee karaa isaanii fuula hin deeffanne isin godhuu yaa'an jeetiin isin hime. Yaa buleeyyan kiyyan dhageessa. Hin godaaninaa riira gadi lakkisinaa osoo hin jennu gad lakkiftanii kuttanii jechuudha. Manguddoo tuuzootii fi manguddoo durgootii fi abbaa gadaa osoo hin taane abbaa durgoo dhageessaniiti ganda keessan gaddeeftanii kuttan. Haa amma ganda biroorra bakka namni biroo maasheeffate bakka namni biroo itti laffa irra geessanii isin qubsiisan. Haa namni kunniin du'aan hin dhabame jee jira. Haa wal fixaa gaama. Ganaa isin piipii irraanfatan teessaniif gosa baatanii wal fixanii gumaa walirraa guurtanii jechuudha. Wanni isaan barbaadan tanaa jechuudha. Tokkummaa keessan jabeeffadhaa hoggii jennu kanaa jechuudha. Hoggii sagalee isinii taanu sagalee tana hojijjiiruu qabu isin hoggii isin jennu kanaa jechuudha. Jimaa harargee arra miskiinomtee lafa qabatte. Harargee arra faarsee bulaa tokkoo fi lama maallaqa kennanii faarsee bulaan kun guutuun ichi jimaa quufee dachii dhiitaa oolu. Harargee uummanni sii buqqa'ee akka ta'u wallaalee kuun hiraata qurxummii ta'ee kuun gartee magaala galee kuuliin duwide cabsite sana osoon isiin akkanan ta'in falmadhu jeetiin asirraa iyyaa ture. Jimaa keetirra falmadhu jee. Kafalmatuu qabu si. Sheekka abbuu taa'uur kaasaatiin jiraata siif sagalee ta'u jira. Ilma kee waan ta'eef jecha. Amma kunoo joollee dheengadda isin guurtanii raayyaan dhufee misooma maarree jaanii itti shubbisanii ol qaceelchan san hunda xab godhaniiti joollee ambulaansiidhaan guuru jiranii jechuu ganda keessa deemanii. Amma ummanni waan godhu wallaalee buusiin maraatee buusaa gonofaa jira, anshuraansii jira, buusaa paartii jira, huccuu milishaa jira, mixiqishoo milishoo jira, sigalee sadarkaan gartee foormulaa saamichaa kana irra qopheeffatanii uummata saamanii uummata maraachanii uummanni waan godhu wallaalee woboo galfatee jechuudha. Bakka dur woboon amma nuti lolli nu gahaa. Kanaa booda lolli nu gahaa. Beeyma gad xiqqoomee hafuura baafanna jee uummanni woboo hunda firraa dhiibuu ture kunoo amma woboo galfataniiti. Woboon keessa deemuu jira jechuudha. Harargee immoo woboon seentee jirti jechuudha. Arsii keessa seentee jirti. Anamma duraan dubbadhee ture. Riphee lolaan akka qaanqeetii gaafa ni faca'a oggii dhooyitee ni faca'a. Qaanqeen oggii fura keessa facaate akkam ichiin ibiddi qabata ichiin qabata kan dhaamsitee kan dhiiftu hin beektu. Piippiin amma maraattee jirti. Memma piippii ilaalu wanni hundi Finfinnee faarsiti. Finfinnuma takkitti. Finfinnee kana godhee Finfinnee tolchee biitti guutuun Finfinnuma madaalamti. Bar Finfinnuma san kiiloomeetira 2-3 ozoon hin geenye buraayyuma jala ifaan hin jiru. Buraayyuu jala horiidariin hin jiru. Laga xaafoo horiidariin hin jiru. Mee gaduun deemin karaa Harargee kana gadi hin deemin karaa Arsii kana gadi hin deemin karaa Wallaggaa kana gaduun deemin karaa Walloo kanaas ol hin deemin. Finfinnuma tana qaamuma Finfinnee kana. Hin jiru barru wanti horiidee ifaan kun hin jiru. Ammanumaatu horiidarii kana maal godhan siin jaan yoo ati
masmara kana koriidariin sirra ga'e asii dukkaana qabaatte eeriyaa kee kana asii koriidarii qabu godhuu qaba. Eeriyaatti aanus namatti aanu koriidarii qabu godhuu qaba sii gale. Ifaa garuu koriidarii tolchan jeetti faarfamu sheexaanticha kana jechuudha. Obboleeyyan kiyya meelaa waan ummanni keessa jiru. Ummanni keenya yaaleeytanii keessa jira sii gale. Eeysumaahi yaa rabbitti herreggafnee jechuu keessa jira jechuudha. Sii gale. Saniifuu ummata keenya hoggii nuti sagalee isinii taane sagalee tana hojii jijjiiruu qabdanii jechuudha. Qabsaa'ota keessan isin harka busheessuu, isin harka maal ta'uu, goosisuu, maqaa balleessuu, sagalee mindeessaniiti asirratti gartee girrisa halkanii guyyaa bobbaasaa jiran faarsee bulaa kana. Faarsee bulaa dheengadda gartee Abiyyi funyaaniin lafarra harkifamuu qaba jee arra Jaawar funyaaniin lafarra harkifamuu jira jechuu jiranii jechuudha. Girrisaan nama kaayyoo qabu miti waan garaasaa keessa kaawwarraa sigale waa takka boruuf yaadu jechuudha arraaf malee. Yoo amma Abiyyi jijjiiramee namni tokko qabate waysan sheexaanticha isaaniin na caalaa jira. Anarra osoo Abiyyi gartee maallaqa harkaa qabu baankii harkaa qabu taankii harkaa qabuutiin sheexaanticha jechuun jira. Borummoo osoo amma Jaawarii fi Jaalmarroo fi Taayyeen faan dhufanii amma warra gartee onni irraa jibban Jaawar hunda arrabsanii wallaahi namni dura bu'ee faarsu isaanii. Namni minxaafa diimaa afee simatu isaanii nu caalaa. Maaliif kaayyoon qaban? Kaayyoon isaanii ka dhufe hojii shubbisu, ka dhufe hudduu kennuuf, sigale maal naa godha, saba kiyyaa maal godha, kaayyootti maal milkeessa irraa huquban qaban isaan kanuma dhufe hojii shubbisu. Mee warra dheengaddaa asii wajjiin nadduuluu turtan, warra dheengaddaa asii wajjiin girgiriin hokaa'u turtan, amma Jaawarduu qabaa hajuu isaanii. Marroon ajjeefamuu qabaa hajuu isaanii. Taayyeen dhabamuu qabaa hajuu isaanii jechuudha. Masii gala dur Taayyeen marra akkana miitirkishoodha wayii Oromoo Jaawar akkana ta'e marroon akkana ta'e wuuyi maaliif akkas turan wayyaaneen aangoo qabatti seeyanii jechuudha. Jaawar jalaani aangoo dhayna janiiti. Eega dubbiin sun hundi zeeroo deeboo harkan. Masii gala. Dachaaniiti Abiyyi amma namni isaan caalaa faarsu jiru. Anammoo gaafa inni dhugarra jiru saniis Abiyyi namni na caalaa faarsee ture hin jiru. Arraas gaafa inni nama fixuu eegalu, gaafa inni nama buqqisuu eegalu, gaafa horiidarii jee inni gartee gaangistara durriyyee akka saatan agartee ta barandaa jala wajji guddatan tan ta ummataa jiidhan qabne tan ummata irratti gartee ta barumsa hin qabne tan sigale. Garaa guddaa malee sammuu guddoo tan qabne tan hoggii inni ummata irratti diriirsee gartee ummata kanarratti numaatu bar koriidarii isinii bal'iseemi badhaadhina isinii fideemi jedhanii hanjamaatti godhuu eegalan garaan kiyya na gubatee na dadhabeetiin ay tanaafii miti ton nuti qabsooyne ummatatti ashoofuufii miti nuti qabsooyne sigale ummata gidirsuuf osoo hin taane ummata maraachuuf osoo hin taane ummataaf maraachuu ummata gartee rakkisuu osoo hin taane ummata ililchiisuudhaaf qabsooyne malee je'ee namni dura dhaabbate anaa jechuudha. Gaafa inni nagaa qabu dandamoota qabu sigale isin woboo hunda duraan dhaabbachuu ture. Amma woboo yoo aangoo qabatee kan Oromoo kana godhu taate ka dura dhaabbatu anaa jechuudha. Ani kaniin dubbadhuuf ummataaf malee garaa kiyyaa fi miti. Waa takka uummatarraas hin barbaadu. Ana osoo Abiyyi faarsee namni na caalaa irraa fayyadamu hin jiru. Paartii tana nuutu gartee itti caccabe itti humna siinuu beeka. Haga ammaa nuu beekaa jechuudha. Faarsee bulaan kun irraa hin beeku. Caluma jeetuma waliin qabee faarsa malee ifiifuu hundee siituu hin beeku. Nuti hundee sii beeku. Woboos ka dura mormaanuma yoo Jaawar amma boru aangoo qabatee dubbii akka sheexaantichaa kana gaffidees ka dura mormaanuma jechuudha. Uummataa yoo dhaabbatte kana jechuudha. Milkiin uummataa si gammachiifte rakkoon uummataa si gaddisiifte. Yoo garaa keetii dhaabbatte immoo ka du'ee si jarraa qabatta
خبوكاي سجرا قبت خبودي دمي سجرا قبت ati khalaaltu si gale khayyoon tiyya baankiin tiyya dhimmi dachii tiyyaa sun proposaaliniin hangartee investimentii galfadhe sun naa milkaa'e moo naa milkooyne qofa laaltaa jechuudha. Amma faarsee bulaa duraa wajji qabsaa'u turre warra deeggaddaa asii ol bahee abiyyi dogoggora juusan warra faamilii duraa buqqisan dubbiin deemtee isaanii dhufnaan akka qabsaa'otaa ta'anii lafaa utaalanii. So namni gariin hanga deemee ibiddi isa gubu gartee qabsoo tana irran kaayyanne. So ibiddi tokko eegee hiriyaa ta'e gubisiisni gubu. Daftee hiriyaa ta'eetirraa dhaamsuuf loluu qabdaa jechuudha. Akka ibiddi sun sitti hin dhufne yoo barbaadde. Saniifuu uummanni keenya jabaadhaa fannoon dhuftee aangoo qabattus hin jirtu bilziqinnaan gartee girgirii isin hin kaa'in waboon qophaa'ee sigalee waa hundaa'u humnatee waan dhufu hundaan kontirool godhuuf biyya tasgabbeessuuf qophaa'ee warri siyaasalleen akkuma madalagu jirtan kanatti dippiloomaasii jabeessa halkanii guyyaa mara afaan jirani anqubaan qaba malee anqubaan qaba gaa'ee isin quban qabdanii uummatallee gabbaha waan keessa jirtan quba qabaachisa hogganoonni wabolleen gabbaha uummataa ibsa kennaa haala yeroo irratti waa takka yaadina uummatatti gartee abdii horaa sigalee gabbaha afaan keessan dhaga'uu barbaadanii hayyoonni keenyaas gayyaa siyaasaa teessan waan irra dalagu jirtan gabaasaa uummataa galcha isiniin jecha tanuma sheer walii godha kun sheekkaa butaatii nagaan naa jiraadha injifannoodhaan rabbi waliin nu haa deebisu sheeyxaanni ni kufa walabummaan ni dhufaa jechuurratti umurra.